Maaliif jennaan laal. Yo. Abdul jiraate amma akhirna laale. Okay. Anes Anis Anes jawab darfadhu. shabakaan qabdu yaaboo. Mee Anes keenya wayii xiqqoo ishee qulqulleeffachuu barbaanne beektaa? Eegaa Ayyo. bilbila bira siqi mee leenca kiyya oggita bilbila bira siqi. Bira si gadi jira dhagaisu. Daqiiqa muraasaaf inni xiqqoo adda baafachuu barbaade ijoollee tana jidduu maaltu jira? Jaalalaa jira moo wal lolaa jira? Mee xiqqishoo addanaa baasee waan akkatan. Atillee dararamtee jirta egaa waan takka beektaa hoggaa dhufte danda'uu gaariidha. Danda'e atillee narraan tana. La rakkoota wallahi laaziman silaa edee jechuun miyyoon akkana jettee abdii kiyya addanaa baaste miyyoonis karaa ifiif barreessitee naan jette malee silaa isa harkaatti taatee naan jette. Michiyyoo tana isaa Wallahi jaareedha. billahi tallahi. Michiyyoo tana isaatu kana jiijeemmoo kamirratti akkas jechuu dandeesse isin? Wallahi hin beeku hangizeen alaa ol seenu isaan lamaan jira gaafadde. Michiyyoo Ayyee. boomichoon maal taatee jennaan barmichoon shugutii itti baarraqee naan jee. Ayyee. Achumaan kalaas kan jee karaa sana bee oggisma aratti arga walee arabtichaan kootu isheen. Ayyee. Osoo arabtichiin dhufini bakka michoo lubbuun koo isaa baatee jechuudha. Akkasittiin ana achirra dhaabbadhee kalaas alaabaa hin ol seeneef jecha waan hin sira bakka yaanii ijatti yaa hin agarin akka isaan miyyoo isiif barreessitee naan ja'anitti isinitti himee jechuudha. Miyyoo immoo eegas booda as dhufee michiyyoo dhiigni namaa kun hanqam yoo turees bahan oolu dhiiga namaa dhidhimsuun hin tahu. Ayyee. Kan rabbiin kun sirra gaata qabrii teetiif masakkartu miyyoo si harkaatti barreette moo gurbaa harkaatti barreette jee gaafadhe. Miyyoon gurbaan salaatarraa ka'eet musaddasa lafaa fudhatee miyyoo waliin osoo taphatanuu isa harkaatti barreette naan jedhe. Mee waan takka taniin baruu barbaadee jira wanneen isin fideef. Anis nama kana mana keessa gisee hojii teessan namni kun ija namni waliin ilaalu ni beekta. Ija jaalalaatiin wal laalamu moo ija maaliitiin akka isaan kun hariiroo akka maal akka hojii qaban beektaati. Jaalala walii qaban moo isaan wal lola qaban wal dhabdee qaban? Ilaalammaa hariiroon isaan wal dhabdee isaan qaban hin agarreeji. Ni jaalataa micoota mucaan sun. Garuu ammoo kalaas aanessu micootana sirra dhuftee micootana kalaas niin fuudhaa minaan minjaa boo kalaas anta sanaa keessan jiru miyyoon kalaas nama gandallee qabu yoo hubate akkuma qoosaatti isaasan qoosuma na fakkaatte garuu yoo waan kana ta'e malee kalaas jibbanna isaaniitii fi jaalala isaan jidduu jirtu waan hin kana jee muree murteessuu danda'u hin qabu jechuudha. Okay, ni jaalate michiyoo laalama walumaa galatti. Egaa bara irra dibaan hin taatu, irraas qabaaf irrachi qabaan hin taatu, michiyyoo ni jaalate. خلاص يعني بقى خلاص ليلة أنا أبدا نيم فودا قد ساني رتي ولا من جي حاصل جزء تنيوتشو. Okay, لا أنا نيسان كان ما ندفع في الشوفة وأنا مللي برجاجي سووني غني ديرو ولا لمو مالي وان جو تك أنا اللي نسمو دي نياته لغارب بي أنا اللي نساعد يدم يافوري بالبلا كنا قرر رامبو فني أنا سوغيزيان كنا أصون كنا إن كيس ميزني خون قبان دفعنا ما كيس ميسو دبيتين في الرابل بالبلا اللي يرودا في نما جلا خاصو دي سيجرا هنگاوان كنا سنرا دقول كل فردتي مال وانا كاني موسم بيخوان أن دبي خجباتي سيمون برباد وانين أما قرتين مرة waanin sirraa dhagee sirraa adda baafadhe qofaan gartee miidiyaa irra geessa malee waanin dubbii bocolachi fuudhechi waliin laaqee dubbiin booda akkasuma harkaa taatu hin barbaadon maaliin barbaada wahumaan qabatamatti isin adda baafadhuu fi amma eegaan sirraan kan adda baafadhe miciyyoon inni biratti ajjeesuun mucaan kun isaa akkam isin biraa baafate bakka sanii. Eedee jechuun mucaan miciyyoo kun inni galgalmaa'uu gizuma silaa miyyoon dhahamtu sanuu kuno miciyyoon sila waliin jiru tunillee gurrasiitiin dhageessi. Arabarra dawwalee fuunee shaaraa geessina haji. Shaaraa geessina jee inni. Illaa shaaraa miti arabarra dawwalee fuunee shaaraa geessina. Shaaraa geessinee darbinaa baddoo jechuun baddoo beekanii baddoo barraaji. Baddoo jechuun. Aya. Badoo baa. Ayya. Baddoo geessina haji. Baddoo geessineeti achumaan akkamiin achumaanii kala illaa baddoo geessinee darbina haji. Ayya.
kuno mucoon waliin jiru sanillee ni dhageessi gurrisiiti. Kanuma ajjeese Achumaaniin kanaaf bu'aa akkana jira. bu'aa booqiyya miyyoon tun narra dhufte. Yoo miyyoo tana khalaas amma fuunee barra darbine. Booda miyyoo tana ganti isaanii na gaafataa. Khalaas miyyoo ijoollee eegu balaan tun taate waan rabbiin fide. Ijoollee isaanii irra dawwaleeti ijoollee isaanii dhageessisee saniin booda yoo ijoolleen isaanii khalaas gandatti haa galtu jaanis yoo as keessatti awwaalana jaanis yoo mootummaa kan jaanis waan isaan jaaniin irra dhaabbadheetiin muree murteessee waan isaan jaan godhaan jeenan. Hayya. Akkasii jechuudha. Akkasitti ammaan tana isaan kunniin fuudha jee dubbata. Hayyee miiciyyoo san dubbisuu danda'a waggaa akka miyyoo sibira jirtan mucaan yeroo inni isin biraa baafate eeguma galgala saa meeqa irratti? Halkan gizee sa'a afurii jechuu. Horroqa irra gizeen dawalee waliin haaso'innee miyyoo tana akkamiin godhaa miyyoon tun meeyitaadhaa. Meeyitaan tuyyoo mana teessanii waan namni kun. Anilleen xiyyaafillee dhalaa waliin hin jira. Mootummaa yoo asin na dhufe ani kun majuula anaafillee rakkoodha. Halliin an qabu maali? Halliin isin qabdan maali? Hin jeen beeyta. Yookaan miyyoo tana mootummaa araba xiyyaa fuudhee mootummaa kannaan jeen. Arabni fuudhee Arabni kun silaa mootummaan Arabni mootummaattiin kan waliin shaaraarra geessina an jeen. Achumaan karaas horroqeen yooniif arabni kun fuudhanii shaaraarra geessina jaanii miyyoo tana bakka biraatti darban hoo'ii naan jaanis. Akka akkas hin taane jala deemee akka akkas hin aaneessa. Isaa? Oo. Sa milkeessaatti madhiise waan keessa jiru hin qabu waan haasa'ullee fi waan dhiyeessullee mucaan dhugaa rabbii dubbachuudhaaf edaa waan inni keessa ture nuuf beeka. Kanaafuu waan baay'ee laphee nama cabsuudha. Gocha ijoolleen teenya shamarran keenya irratti hojjechaa jiran ijoolleen dhiiraa jechuudha. Ajjeesaniis karaa irratti gatanii jechuudha. Karaa irratti gatan micayyoo kaleessa ganama viidiyoo hojjedhe sani amma sagalee isaanii ajjeesaniit karaa daandii makiinaa gubbaatti gatanii jechuudha. Micayyoo tana dhaggeeffadhaa. Sagalee isaanii dhageessanii jirtan. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota koo hundi keessanuu bakka jirteetti nageenyi waaqayyoo sin faana haa jiraatu isiniin jechaa egaa warroonni chaanaala kiyyaa faaraa taatan sabskraayibii gochuudhaan jajjabeessaa akkasuma warri ta'aa jirtan immoo galatooma ulfaadhaa isin jedha. Obboloota koo waan baay'ee nama gaddisiisudha. Akkuma viidiyoo dura irra sagalee isaanii dhageessanii jirtanii dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu. Bara akkamii keessa jirra? Bara ilmi namaa wal ajjeesee wal kaadu. Bara ilmi namaa ajjeesee awwaalchallee dhabee karaa irratti gatan. Maaliif akka karaa irratti gatan garuu baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Isa viidiyoo isaa irraa hin kutee isa xumuramoo viidiyoo lammaffaa irratti isiniin fida jechuudha. Sagalee isaanii dhugaa baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Laala waan isaan godhan daandii ajjeesanii ka'anii daandii makiinaa gubbaatti gatan jechuudha. Obboleettii keenya dhaggeeffadhaa. Tanaan durallee takka akkasitti daandii makiinaa gubbaatti gatanii booda akka nama ofii isaaniitii argee ofuma isaaniitii gatanii ofuma isaaniitii deebi'anii viidiyoo waraabanii karaa irratti duutee baajjees hin beeknu nama ajjeesee maal jedhan ammallee immoo wantoota akkasii isaan oofaa jiru jechuudha ofuma isaaniitii ajjeesanii. Inna mucaa warra ajjeesallee immoo mucaanillee dallaaltittiinis mucaanis dallaala jedhanii warri nama jaamoo torba akkas jedhanii isaan hunduyyuu silkii hin kaasan jedhanii jiranii viidiyoo isaanii hin fida jechuudha. Viidiyoo akkasitti isaan waraabanii dabarsan jechuudha. Inna obboloota koo bara kanaa keessa jirra waan baay'ee nama gaddisiisu. Adaraa obboloota koo nama ijaazaa irraan deemtanillee nama dallaala irraan deemtanillee laallachaa deema. Hala! Inna obboloota koo isa akkanaa keessa jirra. Isa bara akkanaa kana keessa jirra. Isa namni wal ajjeesee karaa irratti awwaalumallee dhabee jechuudha. Amma micayyoo tana awwaalcha isheetis dhoogan karaa irratti namni karaa daandii makiinatti ajjeesee nama gatu maalidhaan. Isaan sababii isaan qawwee kana bitaniif maalidha mana dallaala keessatti maal gochuudhaaf diina kam biyyarraa ittisu diina kamitti ofirraa dhooguu fi biyya ormaa keessa dalagachuuf immoo qawwee kan bitanii raa'atanii waan akkasii hojjetan. Dhugaa rabbii jechuudha. Kan mootummaan hin dhiisu dhugaa rabbii. Mootummaan nu argaafuu isaa nama bilbila kaasuu didan maree. Mootummaatu nu argaa bilbila kaasuu didan jechuudha. Walumaa galatti mootummaan asii argitaanan yakka guddaa yakka ganan jedhamni jechuudha. Sibiila akkas gochuu jechuun yakka guddaadha jechuudha. Asii biyya kana keessatti warroonni beektanii. Kanaaf
dalagachuu baaneet waan taane fuudhanii galanii jechuudha dhaggeeffadha. Namni inni dagaadhaaf hin deemu sa'aatii kanatti namni akka waan waraanni biyya ormaa keessa jiruuti sibiila baatanii walii gadi hin deeman jechuudha. Inna booddee isaa ijoollee keenya akkanaan gochaanii jiru jechuudha. Inna obboloota koo adaraa keessanii of eeggadhaa warroon ijoollee shamarranii aaddisii dhuftanis kan warra keessa jirtanis of eeggadhaa dalaala itti baatanii ijaazaatti baatanii akkasii of eeggadhaa isin jedha waaqayyo isin haa eegu isin jedha hanga viidiyoo biraatii walitti deemutti mana kanaaf kan haarawaa taatan sabskraayibii godhaa yaada qabaattan koomentii barreessuu hin dagatinaa baay baay.